Atileet Galatee Burqaan atileetii Oromoo Itoophiyaa keessatti dhalatte fiigicha giddu galeessaa fageenya dheeraa irratti addunyaa irratti beekamtuudha. Isheen fakkeenya dubartii jabduu kutattuu fi injifannoo hedduu galmeesseetti jechuudha. Atileet Galatee Burqaan. Atileet Galatee Burqaan naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Kofaleetti amajjii 23 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1986 dhalattee kan guddatteedha. Galatee Burqaan ka'umsa ishee dandeettii hedduun Oromiyaa irraa jalqabdee sababa jabinnaa fi kutannoo isheetiin sadarkaa addunyaatti ceeteetti jechuudha. Oromoota hedduuf fakkeenyaaf kaka'umsa taatee dargaggootaafis fakkeenya qabsaa'aa taatee jirti jechuudha. Atileetiin kun atileetota biroo irra daa'imummaa isheetiin shaakallii fiigichaa kan jalqabdeedha. Adeemsa keessa garuu milkaa'ina gara ishee dhufee fiigicha biyya keessaaf alatti hirmaachuu jalqabde. Atileet Galatee Burqaan fiigicha meetira 1500, 3000, 5000 hanga 10,000 fi maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan beekamtuudha. Yeroo baay'ee olaantummaan galtee jirti jechuudha. Atileetiin kun waltajjii fiigicha addunyaa waltajjii gurguddoo irratti hojii isheetiin beekamtuudha jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2006tti badhaasa meedaaliyaaf warqees badhaafamteetti. Akkasuma immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2016tti keessattuu badhaasa meedaaliyaa fi warqee yeroo garagaraatti isheen argatte. Bara 2018 dorgommii Vaalenshaatti gaggeeffameen fiigicha meetira 1500 injifachuun badhaasa warqee argattee jirti. Bara sana sadarkaa addunyaatti maqaa guddaa horatteerti jechuudha. Bara 2008tti dorgommii Vaalenshaatti gaggeeffameen fiigicha meetira 1500 injifachuun badhaasa warqee argatteerti jechuudha. Bara sana sadarkaa addunyaatti maqaa guddaa horatteerti. Keessattuu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2010 hanga bara 2012tti dorgommii World Indoor irratti hirmaachuun badhaasa bronzii 2 argatteerti jechuudha. Bara 2015 immoo meetira 10,000 dorgommii Beeljiikitti gaggeeffameen badhaafamtuu meetii taatee jirti. Dorgommiiwwan biyyoolessaa fi Afrikaa keessatti gaggeeffameenis Galatee Burqaan atileetii maqaa cimaa qabduudha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2007ttis dorgommii Afrikaa meetira 1500 gaggeeffameen badhaasa meetii argattee jirti. Bara 2010ttis immoo dorgommii Afrikaa taasifameen meetira biraa argattee jirti jechuudha. Dorgommii bara 2008ttis Beeljiikitti Oloompiika gaggeeffameen bara 2008 meetira 1500 hirmaattee jirti jechuudha. Londonitti immoo bara 2012 kan meetira 5,000 irratti yeroo 5ffaaf hirmaatteerti. Riyooti immoo 2016 meetira 10,000 irratti yeroo 8ffaaf hirmaatteerti. Atileetiin alaabaa biyya keenya addunyaa irratti ol kaasituun yeroo ammaa rakkoo maatii cimaa keessa jirti. Abbaa manaa ishee irratti himannaa dhiyeessitee jirti jechuudha. Akka jedhutti qabeenya ishee akka mana konkolaataaf lafa gurgureera jechuun himatteetti jechuudha isheen. Kana qofa osoo hin taane lubbuu isheetifuu ni sodaatti. Sababni isaas doorsisaaf miidhaan irra ga'aa jira jechuudhaan himatteetti jechuudha. Atileet Galatee Burqaa seenaa atileetummaa keessatti akka gootittiitti yookaan akka gootaatti mul'atteetti jechuudha. Yeroo hedduu haala badaaf qormaata cimaa keessa darbees injifannoo guddaatu seenaa ishee keessatti galmaa'e jechuudha. Isheen fakkeenya dubartii Oromoo tokkotti nama of danda'eef of beeksisteedha jechuudha. Atileet Galatee Burqaan. Atileet Galatee Burqaan abbaan manaa koo qabeenya koo hundaa ifaajee argadhe na saame jettee himachuun isheen kan yaadatamudha. Abbaan manaa ishee immoo qabeenyi ani saamee tokkos hin jiru waan hojjennu hunda walii galteedhaan hojjechaa turre jechuudhaan yaada kenne. Dhugaan bakka jirtu Rabbi haa baasu. Isin jenna horaa bulaa peejii kana like, subscribe godhaa miseensa ta'aa isiniin jenna.